السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو هردفتون نيكو كبجمون كم جرتو نغاكي سني بغا نغاتاتن دنگدا فيديو نجد دراتي أبولتي كنيا سميرا سورا سيارغار تنكراراتي إماني توكو بانمي توري إماني سونيسي آد ilmoo jetor babaate jirtu paaspoortii si gaafachuudhaan qaamansi hojjechiisete maallaqa ergaa guurtee sana booddee abbaan manaansi meerri paaspoortii si qabaan jabaateera meerri maallaqni si paaspoortii si jaddalsiisuudhaaf fuutee qaamansi hojjechiisuudhaaf fuutee maaliif paaspoortii si hin deebifne qaamaan masa duriitii hojii qabamtu jennaan abbaa manaansi qabsiiftee gara biyyaatti galchiiftee amma haati ilmoo kuni abbaan manaarraa qabnaan dirqamatti ta'ennaan ilmoo sabiyyoo wajjin cinqamaa jirti. Dengada dhiyeesseen ture ammas himata kan biraatiin himatamtee jirti. Haga dhumatti viidiyoo kana daawwadhaa. Warreen haaraa taatan subscribe godhaa. Warreen kaan immoo yaada keessan komentii irratti barreessaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubaraka kan fayyaada jirta. Mucayyoo kana nan beeka sirriitti yoo waa'ee ishee guutummaa guutuutti adda baafachuu barbaadde sinaas obsiisa jechuudha. Mucayyoon kun dhalattuu Wallaggaa Najjoodha. Najjoo miti arjoo guddattuu. Maqaan ishee Siifan jedhamti. Maqaa abbaa ishee nan irraanfadhee mucaan kun musliima miti ammallee taanaan musliima miti sobdee maqaa jijjiirratti takka maqaan kiyya Samiraadha jetti takka Rahmaadha jetti takka Sufiyaadhatti maqaa jijjiirratti maqaan ishee asliin Siifan jedhamti. Dhalattuu Wallaggaati. Intalli kun kana durarree mucaama Wallaggaarraati riyaala 30,000 fudhatteetti. Akkasumas mucayyoo Wallaggaarraa warqii riyaala 4,000 bitamee fudhatteetti. Mucayyoon kun namatti siqxee nama shanirraa maallaqa fudhanne hin jiru. Yeroo maallaqa namarraa fudhachuu barbaade rakkina guddaa himatti. Yeroo tokko obboleessa kiyya balaa konkolaataatu na jalaa rukutti haala jedhamuuf maallaqa mucaa wayiirraa fudhattee mucaa sana ammallee nan dagadde. Seenaan kun seenaa hoggaa 6 dura hojjetame. Riyaala 2,000 fudhattee achumaan bilbilarraa jijjiirratti. Mucaa ishee riyaala 30,000 fudhattee sun immoo imbaasiyyuu deemtee mucaa kana barbaachisaa turtee ni dhabde. Dhabdee amma mucaan sun biyyatti galte. Mucaan sun nama baadiyyaa dalagduu maallaqa isheen kun magaalaa jirti hiriyyummaa walitti qabu baay'ee ol jaallatu. Baadiyyaa teessee achi asitti ergiti sibratti walitti qabamu yeroo tokkotti walitti qabadhee mana bitadha biyyarraa jetteetti kenniti. Maallaqa mucaa sanaatiin mana biyyarraatii koondoominiyeemii yookiin appaartaamaa bitattee jechuudha. Maallaqa mucayyoo riyaala 30,000 fuute sanaan. Mucaan suni maallaqa sana gar tokkollee naafaa deebistottee maatiittillee dawwaltee waan hunda gootee dadhabdee bakka boodarraa ijibbaatti amma isheen biyya galtee jirti. Lakkoofsa mucatti biyya galtee sana yoon argadhe barbaadeessiif kenna. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gumaa miskiinota ammallee haa baasu. Nama tokko lamarraa miti intalli kun kan maallaqa nyaatte nama danuurraa maallaqa nyaatteetti ani qaamaan nan beekan tala kanaa qaamaan argee jira. Guyyaa tokko qaamaan mana namaatti argee jira. Nama miskiina nama garraami fakkaatti sitti gaafa dhiyaattu eenyumarraayyuu nama nyaachuu dandeessudha. Sudaanota afaan walitti dhufeenya cimaa qabdi. Isheen akkuma nama tokkollee nama iqaama yookiin waraqaa jireenya eenyummaa biyyatti qabdu miti. Nama kontiraatarraa badeedha. Kan isheen jiraattu mana Sudaanii keessadha. Sudaanii duuka jiraatti. Jarafaan walii galteetudhas kan isheen maallaqa nyaattu kan isheen uummata miskiina basaasaa jirtu. Kanaafiyyuu jennaani mucayyoo kana barbaadaa bira gahaati haqa namaa kana ijoollee deebisamuun dadhabame akka isheen seeratti dhiyaattu taasisaa jechuun barbaada. Baarakallahu fiik. Innaa mucayyoon kun hattuu dhugaadha. Namoonni biraarree akka irraa of eeggatan. Akka gaafa sitti dhiyaattu nama rakkatte nama beelee yookiin nama rakkina cimaa keessa jiru nama maatiin jalaa du'e fakkaattee namatti dhiyaatti. Achi namoonni garaa laafanii dhugumatti fakkaatanii maallaqatti liqeessu achumarraa bilbila jijjiirratti yookiin immoo akkuma mucayyoon amma jette kun waan akkasii siifan dalagsiisaa iqaamaa siifan hojjechiisaa waan akkasii siifan sirreessisaa haala jedhamuun basaastii musliimallee miti amantii ishee sobdeetu ani musliima ta'eera jetti. Garuu isheen musliima dhugaa miti amantiin ishee pheenxeedha.
hin sobdi malee amantii kanas hin jijjiirranne jechuudha. Maqaan ishee dhugaa siifanidha. Akkasi ijoollee arjoo guddattuuti jechuudha. Dhalattuu Wallaggaa arjoo guddattuudha. Maqaa abbaa ishee nan dagadde ammaaf. Maaliifiyyuu gabaabumatti piliis barbaadiitii intala kana bira gahii seeratti akka isheen nuuf dhiyaattu barbaanna. Ijoollee baay'ee irraa maallaqa nyaatteetti. Ijoollee baay'ee boochisteetti jechuudha. Kan isheen maallaqa irraa nyaanne jira jechuuf yookiin ana qofa yoo nama ijaan ishee arge nama guyyaa tokko argite irraa isheen nama guyyaa tokkitti argite irraa isheen haala toofta addaa uumte maallaqa irraa fuuti. Nama ijaan argitee maallaqa isheen irraa fuune yoo jiraate ana qofa yoo ta'edha. Ana yeroo sanayyuuti otoo bilbilaan ol barre jalqabaa ijoollee biyya keetti ol barinaan jedhanii. Ijoollee biyya tokko osoo hin taane anis wallagguma waan ta'eef wal barinaan jedhanii wal nu barsiisanii baay'ee rakkina guddaa wayii natti mattee na dhukkubee hilkaan garmalee hilkaan kana na dhukkubee hilkaan kiyya dhahuuf deemaa waan baay'ee jettee baadiyyaa hojjechaan ture. Riyaala 600 hawwalee fi yeroo sanatti riyaala 600 yeroo sanatti riyaala 600 hawwalee fi dhugaa dhukkubsatte ta'e kijibaallaa waaleen mana yaalaa deemette achumarraa yeroo baadiyyaa sanarraa deebi'u riyaala 600 sana ala xoolan deeffadhe harkaatiif fudhadhe ani jechuudha. Sababa riyaala 600 sana harkaa deeffadhetti waan baay'ee jettee na arrabsitee waan baay'ee intini jettee ga'anii liqii kan kenneef malee tolan kenninee fi waan liqeessa tokko immoo dirqama deeffachuun qabaafan deeffadhe. Kanaaf iyyuu jennaan intalli kun basaastu cimtuudha. Maqaa sunu nyaattee ijoollee baay'ee boochisaa jirti. Akkasuma mucaa Jimmaa mucaa dhalataa Jimmaa Jahfar jedhamu tokkorreeni. Mucaan sun mucaa sigimoo ta'ee muujjaa waan akkasii naan jedhee yeroo sanatti innilleen waggaa 4 dura biyya galii natti fakkaata. Obboleessa kiyya balaa konkolaataa rukutee lubbuusaan yaalaa darbee maal haala jedhamu riyaala 2000 boochirraa liqeeffattee bilbilarraa jijjiirrattee mucichis otoo barbaaduutii biyya galee. Egaa ijoolluma isheen maallaqa irraa fuute egaa kanumti ani beeku qofti yoo sitti nama 5 jaanuma ta'anii. Kanaaf iyyuu piliis intalli kun akka isheen seeratti nuuf dhiyaattu barbaanna jechuudha. Isheen Sudaanota keessa dhokattee jirti jechaanis kana dura dhaga'een jira. Mana Sudaanii keessa jiraatti jechaanis kana dura dhaga'een jira. Innaa barbaannee dhabne jechuudha. Isheen uummata Habashaa yookiin uummata Oromoo hundarraa baqattee kan isheen jiraatti Sudaanota duukaadha. Jara duukaadha kan isheen basaasa waan akkasiis hojjechaa jirtu. Kanaaf iyyuu mee waan kana gadi fageenyaan qoradhuuti bira geessiin jechuu barbaada. Egaan obboleewwan keenya daawwattoonni koo kabajamoon obboleettiin keenya Samiraa jedhamtu kun dheengaddas himata akkasiitiin himatamtee haadha ilmoo abbaa manaasii irraa qabsiiftee biyyatti galchuudhaan himatamtee maallaqa illee irraa fudhattee qaamaan si hojjechiisa jettee qaamaa sii jalaa bakka siin keessa hin beekamu paaspoortii kan duriis kan haaraas jalaa fuutee bakka siin geessite hin beekamu. Namoonni hedduun gara WhatsAppiitiin dhuftanii Samiraan akkasii akkas taate akkasii miti jettanii kunoo ammas imanni lammaffaan sadaffaan afuraffaan itti banamee jira. Nama 5tu himatee jira. Nama 5 keessaa tokko kunoo jabaa jedheera. Warra kaanillee tokkoon nan fida. Samiraan kun akka tarkaanfiin irratti fudhatamu akkasiin qabamtee gara biyyaatti galtu irratti hojjennaa. Gara imbaasiitti hin himna. Silas jarri imbaasii yoo intanaa jechuudha dadhabanis waan akkasii kana hiisisuu qabsiisuu hin dadhabanu. Yookaan yeroo hojjetanii namoota keenya biyya galchuu dhabanis jechuudha. Sa'atii ilmi namaa dararaa keessa jiru kana keessa isiin deemtee ijoollee irraa maallaqa saamu sana booddee yoo namni maqaa sii waame qabsiisuu hojiinsa jechuudha. Akkasitti nu hubadhaa galatoomaa ulfaadhaa ammas walitti deebina.